Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kooti ani nagaa kooti jecha viidiyoon har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee guyyaa har'aa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti baniinsi feestivaalaa Goobee fi Shinooyyee gaggeeffameera. Feestivaalli Goobee fi Shinooyyee aadaa Oromoo keessatti sirna dargaggoonnii fi shamarran Oromoo yeroo birraan bari'uu fi barri haaraan dhufuu isaa agarsiisudha. Goobeen dargaggoonni dhiiraa gammachuu, abdii, hawwii barii birraaf qaban kan ittiin ibsatanii fi simatanidha. Birraan quufaa fi gabbina akkuma jedhamu quufa birraa kan ittiin leellisan bacaqii gannaa darbuun booqa birraatti cehuu isaaniif gammachuu qaban kan ittiin ibsatanidha jechuudha. Shinooyyeen immoo shamarran qunnii buqqifachuun marga jiidhaa qabachuun yeroo isaan gamtaan taphatanii fi agarsiistuu aadaa keenyaa ganamaati jechuudha. Egaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa bifa kanaan bareedee ooleera jechuudha. Haaluma kanaan kutaalee magaalaa Shaggar hunda keessatti torbeen agarsiisa tapha Goobee fi Shinooyyee dargaggootaa fi shamarraniin bifa hawwataa ta'een gaggeeffameera jechuudha.
Istaadiyoomii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa keessatti erga wal ga'anii booda haala bareedaa ta'een agarsiisa goobee fi shinooyyee kana bifa kanaan ilaalaa jirra jechuudha. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Ate, ape. Ben naik nasi gune deh. Ada